hiwwasawwasaanii waan isheen natti himtu anaatu dubbata. Halkan humnaan dhufanii akka waan namni waliin ciisu wayiiti kan inni godhuuni. Sanarratti immoo namni akka waan waliin ciisu humnaan qabanii nama lama ta'anii tara akka waan waliin ciisaniitti natti himte. Ani hojii koo waan ta'eef nan beeka hojii sheexaanaa akka ta'e waan hin beekuuf waggaa meeqa keessa hojjedheera waan ta'eef jedhaa mana dhaggeeffataa dhufe. Guyyaas naan dubbatu naan jette dhufaniiti naan dubbatu namni fuula jaraan argu fuula jaraa hin argu garuu naan dubbatu halkanis yeroo dhufanii naan ciisu dhufan fuula jaraan argu kanaa gadi malee na mormaa gadi malee naan jette. Nan beekan akka seexaana ta'e waan hin bareef ishi jedheeni gaaf tokko tuun dubbadhuuti jette dhufanii araboonni eenyu waliin dubbatta naan jedhaneenaan namaan hin dubbadha naan jennaan namni si bira hin jiru naan jedhanii na biraa deemanii jette jarri dhufanii waliin guyyaa hin haasofsiisuni waan naan jedhan jarri yeroo irraa dubbatan maal akka jedhan hin dhaggeeffattu tole ganaa sagalee sa'aatii tokko wayinis ni bana yeroon itti qara'e jechuudha mucaa kanatti. Inna achi yeroo isheen as nu jala dhuftu bahaa hin baasuun asitti seexaanonni sun akka isheen teessi nu dhaggeeffanne jara jala moo teessi akka dhaggeeffattu taasisuun. Anaanu maal akkanaan jechaa turan seexaanni waa'ee kee biyyatti waa'een koo maal akka jedhamu biyya keessatti maatiin ijoollee maal akkanaan jechaa jira waan hin dubbatu hunda dhaggeeffattu ammaa sirraati. San booddee utuma naasofsiisuuti mucaa kana ishumatu naasofsiisuuti viidiyoon naa dawwali mee jedheen. Viidiyoon naa dawwaltee dafqirra cite xabbi jedhee dafqirra citee jennaan maal taatee jedheen na dafqisiisaa naan jette. Otuma jedhuuti jijjiireeni seexaanii naan haasa'uu jammare. Sasila ishee faana nagaasoo. Isheen immoo akka viidiyoo bantii naa dawwalte iyyuu hin beektu dhumarratti dhaggeeffattu sagalee naan itti qara'ee kee rifattee kaatu isheen. Eenyu viidiyoo sitti dawwala akka itti viidiyoo naa dawwalte jettee naa ishee rifattu jechuudha. Innaa achumaan quraana itti qara'uu jammare tokkoon lafa lafuu jammare sagalee sana waliin dhaggeeffattu sagaleenis ni bana ishraa yaku. Sagalee qofa dhaggeeffattu ani hin dubbadhu sagalee dhaggeeffadhaa. Sagalee sa'aatii tokkoof wayi. Gidduu gidduutti ibsa barbaachisu ibsa isinii kennaa jechuudha. Naa eeyyamtee naan sagalee kana kan hin dhaggeessisu. Nama wayiitu maal godhaa taarikii kana isinitti madura waan jinnoonni sirraa dubbatan dura otoo hin dubbatiin dura nama wayiitu kiristaana keessaati ishee jaallate dura biyyatti wal arganii ishee jaallate san booddee mucaan sun isheedhaa jedhee muslima ta'ee ture. Obboleettiin isaa immoo lakkii akkamitti durbatu musliima kiristaana ta'a malee dhiirri akkamitti durbaadhee muslima ta'a jettee isa deebisiistee ishee kanatti immoo birriidhaan hojjechiiste birrii 75,000 dhaggeeffatu booddee Itoophiyaa kaffaltee itti hojjechiiste akka ishee dhaqanii jinnoonni kun kiristaana godhanii fidanii dhufan abjuudhaan akkamitti akka masqalii irratti rukutamee waan hundumaatii dhufanii akka abjuu fakkeessanitti godha hunda dhaggeeffattu maqaa eenyu kana kan itti hojjechiise eenyu faati warri keessaan illee kiristaana ta'anii jana jala turan maqaa isaanii dhoofsisu jireenyi garii maqaa dhoofteetti warra tiktook irra jiru jechuudha garii dhoofsisee garii dhiiseera. Abeet naam tafabbal. Ustaaz dhiifama takka waliin namoota 1,000 tajaajila jirtu wanti kuni namaa fi ergaa guddaa waan qabuu fi namoota 1,000 tajaajila jirtu.